ijoollee maqbuulii jaanii gammachuudhaan rakkaatee jiru. Ustaanni keenya kaisaanis dadhabanii hin galuuf jee nu rifatin karaa itti nu galuu barbaadan nuuf rakkamaa nuuf ciqqamaa asiin nu gahe isaa fi rabbii gaditti isa galatoonfachuu barbaada. Bu'aa illee isaaf godhaa afaan qullaalanii galatoonfatan jiru. Rabbi riskii guddootti haa hannu jeequte. Allahu Akbar. Egaa laal wanni hawaasa keenya asirraa barachuu qabnu. Maatiin Qur'aan namni barsiisa. Innis namuu ijoollee qabu. Manattis ta'e madrasattis garuu yeroo barsiisan wanni wallabu maali? Ogguu ijoolleen ol fiidee galti nama cingit ammoo barcaamu meenuu deema kara Qur'aanaa hin dhufne isa isheen tokko itti deema madrasaa dhaqaa jechuudhaafi ijoolleen karaa sirra jaanii mana keessatti mari'atanii itti yaadanii bakka guddaa kannanii fi nama isii barsiisu bakka dheedhee barattu taatus mana fiduu fi taatus karoora guddaadhaan itti seenuudha malee ijoollee barsiifachuu numa qaraatee agarsiisuu qofaa miti. Wanni jijjiirama fidu kunuunaan yoo hindaa nama ijoollee numa dhaqaa irreessuu keenya akkasi beena ollaa fi bakka garaagaraa jiru ijoollee nama cingil meenurraa deema mana san seenaa karaa hafaa jala ijoolleen ijoolleen gisee rabshaa fi nama cinqu jirtu nurraa karaa qajaanii gisee sammuu tasgabbii nyaattee dhuwitee qat jettu osoo lafti nageetti yaadaniiti. Kanaafuu haadhaa fi abbaa akkanatti illee rabbi umurii adeerisuuf rabbi umurii adeerisuuf akkasi gartee nutillee warra isaanirraa fakkeenya godhatu nu haa godhu.